السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوني شانالي كان أكم جرت أرى أكم أما دراتي Aappii tokko isiniif qabadheen dhufe. Aappichi isinitti tola jedhee mayyaada. Seenaa gootota Oromoo tarii namni hin dubbisneef namni yoo jiraate aappii pileestorii keessaa haala salphaatiin daawwadha godhatanii gootota Oromoo warra lubbuudhaan jirus warra lubbuudhaan hin jirres seenaa isaanii hamma ta'e yoo dubbistan jedheetiin aappii kana isiniif fidee dhufeera. Akkasumas fakkiin qabu. Kanaaf aappichi kunoo kana fakkaata. Akkuma argaa jirtanii seenaa gootota Oromoo jettanii yoo katabdan isiniif fida pileestorii keessatti jechuudha. Bakka argattan pileestorii keessa waan fedheefu linkii isaa description jira isiniif hin ka'a. Booddee achi jalaatti daawwadha godhachuu ni dandeessu jechuu kooti. Akkamitti haala salphaatiin yoo deemtanii seenaa gootota Oromoo yoo jettan kunoo isiniif fida. Jalqabarra kan jiru kunoo daawwadha godhee waan hin jiruuf open jedhee isinitti argisiisa. Amma asitti yeroo dhuftanii fuulli isaa akkasitti iimeelii fi paaswordii isin gaafata. Yoo barbaadan iimeelii fi paaswordii keessanitti galchitanii yoo isin hin barbaachisin immoo skiipsee jettu kana tuqxanii akkasitti bira darbitanii jechuudha. Erga bira darbitanii booddee innoo isiniif fida. Kunoo amma seenaa gootota Oromoo jedhee baay'ee isaanii isiniif fida. Baay'ee isaanii lakkoofsa hin qabu gootonni Oromoo. Akkuma isin beektanii osoo aappii kana daawwadha godhattan immoo baay'ee natti tola. Wanta seenaa uummata Oromoo seenaa warra amma dura darbee faa waan baay'ee irraa hubachuu dandeessu, waan baay'ee irraa dubbisuu dandeessu. Warri seenaa dubbisuu jaallattanii akka koo jechuudha. Kanaaf akka isinitti tolu shakkii hin qabu. Kun baay'eedha bakka isinitti agarsiisnu warra lubbuun jirus warra lubbuun hin jirres walitti cuunfamee kaa'ameetu jira gatii ta'ee fi itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Fakkeenyaaf seenaa nadhii gammadaa dubbisuu yoo barbaaddu taatan suuruma isaa kanarra cuqaastanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani seenaa waaqoo guutuu fakkeenyaaf seenaa waaqoo guutuu dubbisaa yoon ta'e seenaa waaqoo guutuu dubbisuu yoon barbaade isuma suurichumarra cuqaastanii jechuudha. Jeneraal waaqoo guutuu jedhee kunoo waa isaa isiniif tarreessa. Akkasitti kunoo amma akkuma argaa jirtanii Sheek Bakrii Sabaloos kunoo asirra jira. Isas yoo barbaadanii kunoo suuruma isaa kanarra caan gadi gootan. Suuracharra gaafa caanni gootan seenaan isaa achumaan ta'e isinii gadi tarraa jechuudha. Onesmoos Nasiib yookiin abbaa gammachiisis kunoodha. Asumarraa waa'ee isaa dubbisuu dandeessu. Akkuma nama isinitti mul'ise Oliiqaa Dingiliis kunoo asuma irra jira. Suuruma isaa irra caan gootan isas. Sorry, beeksisa gidduutti dhufe. Oliiqaa Dingiliis seenaa isaa dubbisuu yoo barbaadan kunoo seenaan isaa dubbisuu dandeessu jechuudha. Kunoo gabaabumatti seenaa gootota Oromoo amma ta'e irraa dubbisuu dandeessan. Maamuma Zammat kunoo eegalee bakkuma jiru kana isin isa dhiistanii maal gootanii bakkuma piroofaayilii suuraa isaa argitanitti caan gootan. Booddee akkasiin hin dhibneef irra deddeebi'ee ergasii booddee kunoo akkasumattiin seenaan isaa isiniif tarraa jechuudha. Viidiyoo kana akka jaallattan shakkiin qabu. Warra subscribing godhin yoo jiraattani subscribe godhaa. Viidiyoo kana jaallattan like godhuun irraanfatina. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinu nagaatti isiniin jedha. Kanneen har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Bye bye.